warri bilisummaaf qabsaa'u warri bilisummaa ilma namaatitti amanu warri bilisummaa sabaatitti amanu warri bilisummaa uumaa ta'uu walabummaan uumaa ta'uu mootummaa ofii qabaachuun uumamaan waan sabni qabuuf uummanni tokko qabu ta'utti amanuu fi saniif ofiillee mataa ofiillee qabsaa'u waa hila keenna fira keenna jechaadha. Warri faallaa kanaa deemu martinu diina keenya. Kan akka jawaarii keenyaa fa'a isinitti dhaa'us mi'aawus sukkaratti dibaa liqimsaa Itoophiyaa malee wanni biraan jirtu jedhee warra dhiibbaa godhu jira jechaadha. Mirguma hiree murtaafannaa iyyuu akka isaan hin fudhanne baay'ee ifaadha. Gosaan gargar baafna, naannoon gargar baafna, amantiin gargar baafna, tokkummaa isaa balleessina. Akka uummanni kun of hin taane akka wal hin taane isa goona. Warri walabummaa Oromiyaa akka hin dhufne uummata Oromoo caccabsuun butuchuun akka inni wal hin kaane godhuun tokkummaan isaa akka hin jiraanne goona jedhee yaaduu fi kanarra hojjetu martu warri kaayoo minilikitti fufsiifna waggaa 20 malee achiin booda kaayoo minilikitti fufuu hin dandeenye kun har'a ilmi isaa dhufee jira jedhee artificial intelligenceedhaan minilikiin boollaa baasee ijaaruu martu diina Oromooti. Qawwee qofa siyaasatti lakkaa'uu barbaada. No. Qawween siyaasaa miti. Qawween meeshaa siyaasaa yaada siyaasaa kaayoo siyaasaa ittiin fiixa baafachuuf ittiin hojjettu jechaadha. Akkuma meeshaalee biroo akkuma diinagdeen meeshaa ta'e akkuma humni namaa meeshaa ta'e akkuma beekumsi meeshaa ta'e qawween meeshaa. Qawween yoo beekumsi biran jiraatin you can kill each other. Jijjiirama fiduudhaaf akka uummanni Oromoo bilisoomu qabsaa'uudha wajjin. Warri aangoo fedhullee jechuudha. Warri immoo walabummaa barbaadu san caalaadha. Because walabummaan biyya tan ta'e restore godhuu waan ta'eef mootummaa uummanni kan kee qofti filatu fiduu waan ta'eef san caalaa qabsaa'uu qabda san caalaa uummata kan kee gurmeessuu qabda san caalaa birmadummaaf murannoon guddaan jiraachuu qabda jechaadha. Waan hin jirre waan ofiiyyuu badaa deemaa jiru seenaa addunyaa irra hin jirre ka impaayera tiksinaa kan ofirraa dhiisaati. Warri keessattuu impaayera tiksina jedhu kunniin jechuudha. Burjaajii dhiisaa Oromoo keessaa baatanii ganda namaa irra deemu dubbataa abroonnatiif haa ta'u akka Profeesar Iskeel dhiibama guddaa naa godhiiti maqaa namaallee kaasuun kiyya baay'ee natti hin tolu. Garuu ammoo achumattuu iyyuu tuffiirraa kan ka'e maqaadhaaf isa Profeesara dura taa'aniif itti aananillee jara inni ammootu ergamtuu jaraa ta'ee dubbataa jaraa ta'e olii gaddeemaa. Waamicha guddaan ni godhu warri mootummaa kana falmaa jirtanillee ganda mana Oromoo dachaa Oromoo keessa gurmaa yaada bilisummaatiin koottaa. Yaada impaayera tiksuun haadhaa'ullee fudhadhaa warra jedhu kan jecha kana ofirraa dhiisa. Beekni keenya hegereen akkitti of ilaaluu qabnu tokkummaan daangaa malee nu barbaachisa. Tokkummaan diina irraa dhuftu hin jirtu. Tokkummaan immoo kaayoo barbaachisa. Yaada barbaachisa. Yaada nu tokko oomsu kan uummata Oromoo milkii irra geessuu irratti haa hundoofnu. Referendamiin makaanizimiidha. Mirgi mootuyyuu murti referendamii sana irratti dhiyaattee sagalee kennuudha. Inni lammaffaa kaayoo akka ta'uu danda'u lakki Itoophiyaan naan hin malle sirna koloniyaalistiiti. Impaayerri immoo addunyaa kanarra jiru hundumtuu ni diigame. Nutis immoo wanni qabsoofnuuf impaayerri akka diigamuu fi Oromoo qofa otoo hin ta'iin sabaaf sablammoonni cunqursaadhaan fedhii isaanii malee humnaan as keessatti ukkaamfaman. Ka eenyummaan isaanii irraa haqame. Ka seenaan isaanii bade. Kan haguma Oromootu humna qabaatee ofirraa falmuu hin dandeenye marti akka walaba ta'u akka bilisa ta'u waan barbaade murteeffatuuf qabsoofna. Uummanni Oromoo mataa ofiitiif akka murteeffatu sabaaf sablammoota mirga kanaaf qabsaa'an maraa ni gargaara ni tumsina. Yaanni kun heera addunyaa keessa jira jettee dubbatteet walabummaa Oromiyaatiif qabsaa jettee kaayoo kan kee garsiifte jechaadha. These are two different things. Tokko waan mirga kan keessanitti fayyadamteet kaayoo kan keessan addunyaa irratti fudhatama argamsiifachuuf kan gootu. Sun mirga hiree murteeffannaati. Mirgi hiree murteeffannaa kaayoo kan kee bakka bu'uu hin danda'u. Warri biroo immoo lakki walabummaa Oromiyaan barbaannu sabni Oromoo mirga hiree murteeffannaa isaa fayyadamee Itoophiyaa keessa haa turu jechuu danda'a. Luukan mala kaayoon tuni akka faallaa walii taate. Tokko impaayera keessa haa turu jedha. Tokko immoo walabummaa Oromiyaatiif barbaanna jedha. Lamaanuu garuu mirga hiree murteeffannaatti uummanni haa murteessu kan jedhu dhiyeessu jechaadha. Kun kaayoo miti mirga hiree murteeffannaa makaanizimii karaa kaayoo san ittiin bakka fiixa ittiin baaftu uummataa himuu jechaadha. Oromoo keessatti garuu uummata burjaajeessuu waan barbaadamuuf warri walabummaa jedhus irraa sossodaatee irra laashaqee akkuma turatti siin jedhe kana qajeelatti fuuldura himuu dhabee ka harka caalaa sodaatu iyyuu warra walabummaa jedhu. Warri Itoophiyaa jedhu baay'een sodaatu. Maaliif Itoophiyaan already there. Waan siin jedhu kana dhagee qajeelatti. Warri Itoophiyaa jedhu waa'ee mirga hiree murteeffannaallee inumayyuun kaasu iyyuu. Maaliif akka isaaniitti already murtaa'ee xumurameera. Impaayerattiin achi jirti.
so Itoophiyaa matiksina siin jedhu malee waa uummanni Oromoo haa murteeffatu jedhanii mirguma sana iyyuu kabajuudhaaf qophiiyyuu miti jarri warri Itoophiyaa dimokiraatota jedhu kun warri Itoophiyaa keessa jiraanna jedhu kunneen mirgummaan hiree murteeffannaatu Oromoodhaaf haa kabajamu jedhanii isaan afaanii baafatee dubbatu takkaan dhageettu. Gariin sirumaa kan akka Jawaarii keenyaa fa'a isinitti hadhaa'us mi'aawus sukkaratti dibaa liqimsaa Itoophiyaa malee wanni biraan jirtu jedhee warra dhiibbaa godhu jira jechaadha. Mirguma hiree murteeffannaa iyyuu akka isaan hin fudhanne baay'ee ifaadha. Kani kaayoo walabummaadhaa irraa jallatee gara mirga hiree murteeffannaatitti fudhaadhessuu barbaadu. Uummatas akka burjaajii keessa buusuu deemu warra silaa walabummaa biyyaa barbaannaa, bilisummaa uummataa barbaannaa, mootummaa birmaduu barbaannaa jedhu santu achi jalatti dhokatee Oromoollee akka nama shawwadaa jiru, ofillee shawwadee jechaadha. Mataa ofillee of gowwoomsee, diinallee akka nama gowwoomsaa jiru, ofitti fakkeessee humna isaa facaasaa jechaadha. Haali uummanni gaafa takka taasoo jalqabde haayaadhaa jirattiin tun sobduudha. Walabummaa moo'ituu hin dhaabattu, bilisummaaf hin dhaabattu, birmadummaaf hin dhaabattu. Kun hundumti siinuu waa'ee mirga hiree murteeffannaa qofa haasofte jedhee dhiisee si biraa galachaa. Rakkoon guddaan kan jiru qulqullinaan ibsuu kan dadhabe kan sodaatee yeroo hundumaa lallaashaqu warra silaa walabummaaf bilisummaaf birmadummaaf ni qabsaa jedhu san keessa jira jechaadha. So laashaqiinsa kana keessaa baasuudhaaf sabni Oromoo sagalee isaa ol kaasee dubbachuu qaba jechaadha. Dhiyeenya kana marii wayiitu ture. Warri walabummaa jettanii fi warri Itoophiyaa jettan meeqoota wal falmaa jedhame jechaadha. Marii san irratti warri Itoophiyaa jedhu kunniin maal jedhani? Isin warri akkanatti waa'ee walabummaa haasoftan isin malee jaarmayni ijaaramee hin jiru. Meeti jaarmayni walabummaadhaaf qabsaa'u. Isin ammoo gurmooftanii jaarmaa kana hoogganaan jirtanii. Maali eessaa fiddanii yaada kana uummata burjaajessuudhaaf jedhanii warri Itoophiyaa barbaadu kun ololaa ture jechaadha. Kana maali kun hanqinni kun maalirraa dhalata? Jaarmaa silaa uummata Oromoo walabummaadhaan gahaa bilisummaan gahaa birmadummaan gahaa jedhu santu qajeelatti sagantaa isaa uummatatti ibsaan jiru jechaadha. Hin dhageenye isin jedhan jarri warri Itoophiyaa barbaadu kun hin dhageenye. Yeroo kana marii kana keessatti dirqamne jechaadha. Anaa silaa sagantaa baasee mul'isuudhaaf deemu Dr. Daniel Dibaaba sagantaa ABO kunootii kunoo sirra jira jira itti mul'ise jechaadha. ABO gahumsaan uummatatti argisiisaa akka inni himaan jirre agarsiisa jechaadha kun. Miseensatuyyuu waan hooggansiisaa qajeelatti uummatatti fuulduratti gadi bahee irra deddeebi'ee miidiyaa isaati irratti qunnamtii hawaasaa keessatti sirriitti hin dubbanneef miseensi ka hoogganaan tahin waltajjiin dirqee haalli dirqee kunootii wannaan sagantaan ABO akkana jira jedhee uummataaf ragaa dhiyeessuun dirqama itti jechaadha. Kun hanqina communication irraayi. Uummatatti qajeelatti qulqulleessanii himuu dhabuu irraayi. So kana hundumaa jijjiiruun akka malee barbaachisaadha. Sabni Oromoo sagantaa jaarmaati irratti hirkatee akka inni deemuu danda'u. Sagantaan sun uummata keessatti bal'inaan barsiifamuu qaba. Because political program is a public wannaadha qabeenya uummataati. Ka gurmuu sanii qofa miti. Uummatatu waan sanirra wareegamaa jira, lubbuu isaa baasaa jira, diinagdee irra dhangalaasaa jira. Kaayoon sun kaayoo uummataati jedhameeti malee kaayoo warra hoogganuu qofa yookaan immoo warra gurmaa'e saniitiin miti. Uummanni keenya wanni dararamuuf wanni inni galgala ganama biyyarraa buqqa'uuf kaayoo saniiti. Kaayicha immoo uummata irraallee dhoksa, addunyaa irraallee dhoksa, miseensota illee ammoo akka isaan qajeelatti defending goone godhaa irra mammaramaa yoo deemama ta'e bakka hin geenyu jiru jechaadha. So kanaafi qulqullinni yaadaa daangaa malee barbaachisaadha. Kaayoodhaaf tarsiima wal jijjiiruun sirrii miti. Kaayoodhaaf tooftaa wal jijjiiruun sirrii miti. Kaayoodhaaf mirga hiree murteeffannaa wal jijjiiruun sirrii miti. Meeshaaleen kunniin hundumtu waa'een tarsiima wallee waa'een tooftaallee waa'een mirga hiree murteeffannaallee kaayoo san fiixaan ba'uuf itti fayyadamnu malee kaayoo bakka bu'anii isa ripilees gochuu hin danda'ani jechaadha. Kanaaf irra guddaan wanni uummanni keenya barsiifamuu qabu kaayoo qabsoofnuuf san fuulduratti himuu barbaachisa jechaadha. Waan baay'ee wanni kaafte ka boodarra kaafte kunniin isaan waa'ee faannoo fa'aa wajjii walii hidhatu qulqullina yaadaa jiraachuu dhabuu kanatu iyyuu akka waan diinni biyya kan keeffalu ka basmaam jedhee har'allee uummata Oromoo gorraa jiru ka Oromoo morma irraa muree akka alaabaatitti qabatee deemaa jiru akka waan inni walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromiyaa sii fudhatu isa jala deemuun kun ofii keenya burjaajii keenya jala keessa jiraachuu qofa agarsiisa. Addunyaa kanarratti uummanni humna gabroonfataatiin walii tumsee biyya ofii walabumsi tokko iyyuu hin jiru. Jiraachuuf illee hin taa'u. Hin jiru ka waan hin jirre mootu Oromoon baasuu hin dandeettu. Warri impaayera tiksina jedhu har'ayyuu faannoo sanuu dabalatee jechaadha deeggartoonni isaanii guutuun Oromoon uummata of hin beeyne uummata takka iyyuu hin beeyne uummata biyya kana keessatti waggaa 500 dura dhufee lafa bishaan keessaa bahee galma Minilik nutu galuu qaba abbootiin keenya nu ijaaranii jiru zakisaa 24 keessatti achi gallaa warri kunniin agartee warra nuti surreeyyuu dhachuu barsiifne nyaata nyaachuu barsiifne qonna barsiifne waan takka iyyuu beekan jedhee warra Oromoo qalaa jiru. Kana warra Oromoo qalaa jiru wajjin ati walii tumsitee Oromoodhaaf waa buufte jechuun uf gowwoomsu jechaadha. Isaan kaayoo isaanii beekanii ati immoo kaayoo kan keen beektu jechuudha. Jarri uf jalatti si galfatanii akkuma kaleessa baratan akkuma
akkuma amma dura oromoota nama birootiif ergamu oomishuu barbaadanii jechaadha. Sirma ammoo amma deemee yoo dhageette tahe kaayyuu difendi namni godhaa jiru nama oromoo ta'aa jira yoo dhageette tahe jarri kun akka ofiitiif falmataa jiranii isaanii wajjitumsinaa waan wajjitumsuu barbaadaniif waan isaan oromoo qalaa jiran kanallee waan akkuma duratti jette bizaamoo jedhanii wallaggaan maqaa jijjiiran kanallee waan tuulama irratti akkuma jiruun tuulanii naannoo dharraa bakka hunda kana nama qalan kana hundumayyuu namni difendi godhuu deemaa jiru warra isaanii wajji hin tumsine jedhee abjatu kana jechaadha. Warra kanaa wajji tumsine oromoodhaaf bilisummaa finna jedhee warra yaadu. Inni kun baay'ee tooftaa dogoggoraadha. Addunyaa irrattis argamee hin beeku. Namni humna gabroonfataa fi waliin tumse nuti Itoophiyaa tiksina warra jedhu wajjii walii tumse walabummaa Oromiyaa fiduu danda'u tokkichuu hin jiru. Is impossible. Garuu salphina ofii ammoo gonfachuu ni deema. Maaliif uummata isaa biratti dhageettiin isaa gadi bu'aa deema. Aadaa akka jibduudha, sobduudha. Warri akka saasotu kun himartunuyyuu faandoo nu qalaa jiru, faandoo nu miidhaa jiru, faandoo biyya keenya deemfadhee dhuunfadha jedhu isaa wajjii walii tumsa jedhanii uummanni biraa gala jechaadha. Kun kaayoon qabsoo oromoodha akka fuulduratti hin deemne gufuu itti ta'u uummata burjaajessu uummata shakkii keessa galchuudha gumaata akka agartee qabsoon teenne gufattu gumaachuudha malee qabsoo oromoo fuulduratti tarkaanfachiisuudha waa takka illee hojjechuu hin deemu homallee buusuu hin deemu warri akkasii kun warra akkamiin yaadu oromoon mataa isaatii qabsaa'ee bilisummaa irra gahuu hin danda'u namatti hirkatu malee hirkannoo isa barbaachisa humna gabroonfataatti illee hirkachuu qaba humna marattuu hirkachuu qaba humna hirkataa sammuun isaa hirkataa ta'e hirkattummaa keessaan bahin ka dandeettii uummata oromootitti hin amanne ka gahumsa uummata oromootti hin amanne ka ofii mataa isaatii uf tuffatu waan uf tuffatu ammoo ka uummata keenyallee tuffatu warra uummata oromoo dandeettii isaa tuffatu akkana ta'a uummanni oromoo dandeettii gahaa akka qabu otoon hidhatinuyyuu wayyaanee waaqaa gaditti ana malee namni biraa hin jiru jedhee waggaa 4-5 keessatti qeerroon oromoodhaa harka duwwaayyuu ariitee biyya keenya baafteerti. So har'allee oromoon wal ta'ee ka'a taanaan namnummaan tokkichi sadaangaa sanitti too'atee biyya isaa irraa saamuu danda'u hin jiru jechaadha. Hanqinni guddaan kan dhalate gadaantummaa sammuu sadarkaa sanitti habaqaalame kanatuyyuu warruma kaleessa agartee har'allee kaleessayyuu miti har'ayyuu uummata oromootiif mirgi hiree kennamuu hin qabu. Uummanni oromoo mirgi hiree yoo kennamu taate Itoophiyaan ni diigamti. Nunni Eertiraan yoo diigamte yoo baate Itoophiyaa irraa homaa miti. Tigraayillee yoo baate homaa miti. Garuu uummata oromootiif hin kennama yoo ta'e uummanni oromoo jiddu galeessa Itoophiyaa jira waan ta'eef achiin booda Itoophiyaan itti fufuu hin dandeettu. Kanaaf mirga hiree murteeffannaa sabaaf sablammoota biroo hundumaa ni fudhadha. Garuu kan uummata oromoo hin fudhadhu warra jedhu warra akka nunni lidatu fa'aa jalatti galteet ijoolleen maan ta'e jechaadha. Har'a gariin immoo dubbataa jaraa ta'e. Ergamtuu ta'e jechaadha. Ergamtuu jaraaf dubbatu. Amma kun maalirraa madda? Dandeettii uummanni oromoo qabu arguu fi hubachuu dadhabuu irraa akkuma ofii darree ta'an uummanni oromoollee darree waan itti fakkaatuuf namoota akkasii yaadantu diina jala deemee diina masakee akkuma kaleessa TPLF wayyaaneen wannan OPDO'n harkiftee fiddesan warra akkasitti faannoollee ganaaf fiduu barbaadutu warra abdii garas irraa qabu ni afaan jaraatii wajjin cabaqaa oola jechaadha. Maqaaf miidiyaa oromoo warra gurmeessan jira tokko fa'aa gari yoo ilaalte ka afaanuu hin dandeenye ka ofiiyyuu ibsisuu hin dandeenye waan akkasii haasaa oolu jechaadha. Kun oromoo bakka bu'u hegereefillee waan milkaa'uu miti. Isaan immoo warri faannoo jedhan sun ofiiyyuu caccabaa jiran maaliif amaara keessattuu nagaa buusuu hin dandeenye amaara gidduutti nagaa buusuu hin dandeenye ofii isaaniitiyyuu naannoo irratti hundaa'anii halkanii guyyaa dhukkee walirraa kaasaa jiru qeesii isaanii ni ajjeesu dargaggeessa ni ajjeesu dubartii ni ajjeesu akka uummanni hin baranne taasisaa jiru uummata sanuuyyuu uummanni sunuu bakka nun bu'uun jedhee falmaa ni jira jechaadha. Humna kana ka mirga namaa sabaaf sablammii falmuudhaaf ijaare ka hiree uummataa hiree murteeffannaa uummata tokkoyyuu hin fudhanne ka maal faannoo wanni isin qabsooftu maali yonnaan si kaayoon si maaliif biyya kana keessatti afaan oromootiin baratama maaliif oromiyaan jiraatte maaliif oromoon gurmaa'ee mootummaa qabaata maaliif oromoon mirga miree murteeffata dura dhaabbanna jedhanii kanaaf dhaabbatan konstituushinii Itoophiyaa akka kijibaa kun kaamma wayyaanee nuu bulchiinsaaf tolfatte kun federeeshiniin kunuu maa jiraata oromiyaan diigamuu qabdi. Jarri mirga ofiitiif otoo hin ta'in ka isaan falman mirgi nama biraa maaf kabajamaadha. Warra mirga ofiitiif otoo hin ta'in mirga nama biraa balleessuudhaaf qabsaa wajjin walii tumsite wanni ati fiddu hin jiru sun ifatti jira jechaadha. Kan waa'ee diinni qabsoo diinni oromoodhaa eenyu jette warra kaayoo impaayera Itoophiyaa gaggeessu mara. Warra uummanni oromoo mirga ofii murteeffachuu hin danda'u mirga isaatii miti haqan qabu warra Itoophiyaa hacuucinatuma as keessa tursiifne namni martinuu Oromiyaatti caaca'ee Oromiyaa saamuu qaba. Qabeenyi Oromoodhaa fuudhamee akkuma jiru nama biraatiif galuu qaba. Biyya keessatti soorejiin warra waggaa 150 kana uf sooromsan ka ofii uf ijaaran lafa Oromoo haa bitanii. Biyya alaatti illee warri biraa dhufee lafa Oromoo haa bitu irratti haa caaca'u haa saamu. Itoophiyaa na tursiifna. Itoophiyaa tana tursiifne saamicha Oromiyaa saamicha uummata Oromoo itti fufsiifna.
ummata oromoo beekumsaan duubatti bifna harka 97 akka inni kufu goona akka inni guddanne akka waliin beekne boona akka inni caccabu akka inni gargar bahu goona gosaan gargar baafna naannoon gargar baafna amantiin gargar baafna tokkummaa isaa balleessina akka ummanni kun of hin taane akka waliin taane isa goona warri walabummaa oromiyaa akka hin dhufne ummata oromoo caccabsuun butuchuun akka inni waliin kaane godhuun tokkummaan isaa akka hin jiraanne goona jedhee yaaduu fi kanarra hojjetu martu warri kaayoo Minilik itti fufsiifna waggaa 20 malee achiin booda kaayoo Minilik itti fufuu hin dandeenye kunoo har'a ilmi isaa dhufee jira jedhee artificial intelligenceedhaan Minilikiin boollaa baasee ijaaru martu diina oromooti ifatti jechaadha maaliif kaayoo Itoophiyaatu kaayoo oromoo balleessuuti kaayoo oromummaa balleessuuti kaayoo oromiyaa saamuuti warri Itoophiyaa tiisinee oromiyaa saamna jedhee yaadu oromiyaa saamuudhaaf ammoo uummanni oromoo laafaa ta'uu qaba kanaafuu tamsa'uu qaba diigamuu qaba uummata oromoo diignee Itoophiyaa tursiisuu dandeenya jedhee warri yaaduu fi warri hojjetu marti diina qabsoo oromooti namni kun qaamaan oromoo ta'uu danda'a namni kun afaan oromoo dubbachuu danda'a namni kun amantii musliimaa qabaachuu danda'a namni kun amantii kiristaanaa qabaachuu danda'a namni kun waaqeffataa ta'uu danda'a namni kun biyya keessa jiraachuu danda'a namni kun ala jiraachuu danda'a but as long as the idea hanga yaannisa waan ummanni oromoo hin fedhin waan ummanni oromoo of hin jaaratin waan ummanni oromoo narratti jaaramee narra haa ka'u jedhee falmatu mara keessatti hirmaatee ni tiksa jedhu diina qabsoo oromooti diina ummata oromooti illee maaliif wanni sun oromoo balleessa malee oromoon dagaagsu oromoon guddisu waggaa 150 kana guutuu immoo mooxannoodhaan argineerra akka nuti hin guddanne akka nuti naman taane akka nuti kabajaan qabaanne nunni atleetonni oromoodha waggaa 25 guutuu dhalaaf dhiiraan illee addunyaa irratti mo'an garuu ammoo maqaan oromoo achi keessa hin jiru hin mul'atu ifaajeen keenya kanamaallee kasa'aallee kalafaallee ka qabeenyaallee ka horomaallee tokkichi isaa otoo oromoon fayyadin warra nu gabroonfate fayyadaa oromoon addunyaa irratti beekamu waan dadhabeef haguuggii maqaa Itoophiyaatiin itti haguugame kan warri haguuggiin kun oromoo irraa mulqamuu hin qabu oromoo asuma jalatti hacuucamee dhokatee haa taa'u kaayoo kana itti fufsiifna jedhu martu diina oromooti diinota kana keessa ammoo sadarkaa wal caalantu jira humna qawwee ka qabu ka humna wattaaddaraa qabu ka diinaggee qabu ka waan afaaniin jedhu kana tarkaanfii sirra fudhachuu danda'u jira warri hidhatee maqaa Itoophiyaatiin maqaa wannaa kanaatiin kana bu'ee yaada kana bakka bu'ee uummata oromoo ajjeesu ka buqqisu ka hidhu kan gartee uummata keenya harkanii guyyaa tumu ka biyya isaatirraa balleessu ka uummanni akka waliin gale godhu ka haala qabatamaan diinaggeedhaan bitee oromoo walitti garagalchu qabatamaan qabeenyaan jechaadha isaan kunniin diinaan walaati maaliif because they can execute the idea warri kunniin warra yaada san hojiirra oolchuudhaaf carraa guddaa qaban jechaadha addunyaa irra olii gaddeemanii uummata oromoo sagaleen isaa akka ukkaamamu godhuudhaaf dandeettii qabu jechaadha dippiloomaasiidhaan uummata oromoo ukkaamsuu danda'u jechaadha qawwee qabatanii akkuma kaleessa diinni nurratti gaafa calqaba faranjii irraa bitate san diroonii bitanii rooppilaa bitanii uummata keenya rukutuu danda'u jechaadha waanuma argaa jirru kan rasaa isaanii ijoollee daa'ima fixu obboleeyyan xixiqqoo fixu manguddoo fixu qeesii fixu sheekii fixu dubartoota fixu hiyyeessa watakkayyuu hin dubbanne ka watakkayyuu hin beekne ka watakkayyuu hin qabne ka watakka keessa hin jirre galgalaa ganama oromoo ajjeesan jarri kunneen duuna awwalaati maaliif uummata keenya sanyii dugugaa jira waan ta'eef warri immoo yaada kana qabu humnallee qabaatee qabaachuu dhabee otoo uummata keenya kanarratti qawwee humna horate ka balleessuudhaaf duguugee akkuma reed indiyaa warra ummata indiyaa kana biyya isaa guututti oromoo balleessee fudhachuudhaaf ammoo abjootu halkanii guyyaa arraba baasee yaa'aa jiru jira jechaadha warri kunniin illee diina keenya jechaadha so walumaa galatti diinni oromoodha biyya oromoo dhuunfadhee ummata oromoo balleessee ofii kiyyaa sooromee an irra jiraadha jedhee warri yaadu martinuu diina oromooti firri oromoo immoo warra faallaa kana jiru ummanni oromoo mirga isaa mirteeffachuun mirga isaati maaliifii ummanni cunqurfamartu akkasii impaayerri diigamuu qabdi haqni sabaaf salomooti biyya keenya keessa jiranii hundumtuu saamameera sabni tokkiyyuu fedhii isaatiin danda'a isaatii ofii murteeffatee as keessa jiraatee hin beeku hanga har'aallee Itoophiyaan qawweedhaan nama maraa walitti qabdee bulchaa jirti namuu mirga hiree murteeffannaa isaatti fayyadamee murteeffachuu qaba yoo walii galan waliin jiraachuudhaaf yoo waliin galle immoo gargar bahuudhaaf jedhee warri yaadu warri kanatti amanu fira oromooti mikoos yaada warri bilisummaaf qabsaa'u warri bilisummaa ilma namaatitti amanu warri bilisummaa sabaatitti amanu warri bilisummaa uumaa tahuu walabummaan uumaa tahuu mootummaa ofii qabaachuun uumamaan waan sabni qabuu fi uummanni tokko qabu ta'utti amanuu fi saniif ofiillee mataa ofiillee qabsaa'u waa hila keenna fira keenna jechaadha warri faallaa kanaa deemuu martinu diina keenya jaalanne jibbine warri
Yoo Oromiyaa wala babaatee nuti ni hiyyoomachuu dandeenya. Oromiyaa saamuun nurra jira. Ka irra jiraataa jirru Oromiyaadha. Kanaafuu yoo uummanni Oromoo yoo ka gartee bilisa ta'ee Oromiyaa wal boonfatu. Mootummaa fi yoo ka qabaatu taate saamuu hin dandeenyu jedhee yaadu. Sababa kana immoo uummata Oromoo saamuudhaaf isarratti duuluu qabna jedhee yaadu. Warra mirga uummata Oromoo hin kabajne jechaadha. Namni mirga Oromoo hin kabajne immoo tuyyu already si'i miti balleessaan. Kan mirga kan kee gaafatame balleessaan. Nama mirga kan kee hin kabaju jedhu tuyyu ofiisaati balleessee nama balleesseef ammoo ati wanni uf aalattuuf wanni agartee kakattuuf maaloo mirga kana kabajaa jettee kadhattuuf hin jiru. Humnaan akkuma addunyaan kun gootu ofirraa tiksa jechaadha. Namni humna hin qabne tuffatamaadha. Obboleessuu wajjin dhalatan laal waan biraati miti. Obboleessummaan tiruu tokko wajjin dhalatan hanqaaquu tokkitti keessa wajjin bahan biyya keenyatti namni yoo lafa qotatu wal dhiiba daangaa irratti wal'aanu. So ilmi namaa qabeenya irratti wal dhabuu danda'a jechaadha. Eenyummaanuu tokko otoo ta'e. So kanaafuu kan mirga ofii eegsifatu abbaa. Oromootu abbaa isaa eegsifata malee namni biraa nu saamuudhaaf qophii waan ta'eef qofa firoonfachuu hin dandeenyu fira kennallee ta'uu hin danda'u. Akkuma nuti mirga nama biraa kabajnu. Atis mirga kee murteeffachuun mirga keetii, barbaaddu mootummaa kee qabaachuun mirga keetii, walabummaa kee labsachuun mirga keetii jennee akkuma nama biraatiif nuti kabajnu namni biraas mirga keenya kabajuu qaba jechaadha. Namni mirga kana nu kabajuuf qophiin ta'in martu faallaa keenya jira diina keenya jechaadha mirga keenya dhaabbachuuf warra qophaa'ee jechaadha ifa jechaadha. Otoo ebalu hin jenne iyyuu yaadarratti hundoofna waan ta'eef dhimma yaadaati. Kan biroo waa'ee daangaa Oromiyaati kanatti kaafte akkuma beektu Oromiyaan erga duulli irratti banamee turee jira. In fact jaarraa 150 jennu malee uummata Walloo achuma dura iyyuu waggaa 200-300 balleessuudhaaf jechaadha irra duulamaa ture. Warri Itoophiyaa har'a waakkatan kuni warri harkaaf miila namarraa ciraa ture harma namarraa murroorra jedhu kun Teediroos fa'aa warri miila namarraa ciraa ture. Yohaannis fa'aa warri miila namarraa ciraa ture. Uummata Walloo bakka takkaa walitti qabanii yookaan amantii keessa jijjiirattanii yookaan mootu miila isinirraa cirra jedhanii uummata guutuu Yohaannis miila irraa ciree jira. It's not new in Abyssinia. Harka namarraa muruun miila namarraa muruun harka namarraa muruun aadaa isaaniiti. Akkasuma jiraatan jireenya isaanii guutuu. Maaliif these people are highly brutal. Nama gara laafina hin qabne nama aadaan isaanii kan isaan hin barsiisin. Jireenya isaanii guutuu keessatti wal balleessuu nama balleessuu qofa baratti ijoolleen isaanii gaafa guddatan gara jabeenya barsiisan. Gara jabeenya kanatu iyyuu deemee hawaasa keenya keessatti gala. So dubbiin kun furamuu kan danda'u jechaadha. Oromoo yoo sirriitti hubate lafti kaleessa Oromoon irra jiraataa ture. Biyyi isaa eenyummaa isaa jijjiirreerra. Nuti har'a qawwee qabna. Kanaafuu Walloo Amaara ta'eera. Kanaafuu Walloo Tigree ta'eera. Kanaafuu maal ta'eera wanti jedhu kun hundumtuu hojjechuun deemu. Gaafa uummanni Oromoo humna isaa horate, gaafa uummanni Oromoo uf danda'e, gaafni Oromoo uf ittisuu danda'e, Oromoon martuu Oromoo ta'a. Bara 1991 duratti sii kaasee ture. Gaafa uummanni keenya baay'ee abaa irraa abdii qabaachaa ture san uummanni Walloo dhufe rakkoo irra gahee himataa ture. Waggaa 300 guutuu dallaa isinii taane balbala isinii taane cunqursaa isinirraa cufaa turre Oromoo bakka walitti baane jedhanii sheekotiin achirraa dhufanii dubbataa turan. So uummanni keenya kun gaafa nuti jabaannee gaafa ka jiddu galeessaati wanni kun jabaate ofii isaatii walii yaa'a. Ka fagoo jirullee ka dhiyoo jirullee jechaadha. Uummata daangessuu hin dandeettu qalbiin isaa wal keessa jirti waan ta'eef hawwiin isaa wal keessa jirti waan ta'eef cunqursaatu iyyuu isaan akkasi cunqurfamee bara meeqa afaan irraa jijjiirame kana dhiisi kan maan Oromiyaa keessa jiru iyyuu sababa cunqursaadhaa walirraa fagaachuu walitti gargalee wal warra duuluu barbaada yoo argaa jiraatan because kana sirna koloniyaalizimiitu gaggeessa. Gaafa nuti humna horannee humna taane garuu namni Oromoo ta'e Awustiraaliyaa jiraate, Ameerikaa jiraate, Kaanadaa jiraate, Awurooppaa jiraate, ollaa keenya jiraate hawwiinsa tokko ta'uudha. So lafa isa qabatee fida jechaadha. Uummatichuma fida. Si'iyyuu miti ka baay'ee cinquu qabu. Uummanni mataansaa people will demand I belong here. So ani uummata kana ani sanyiin kiyyallee isa ani bakkeen ni barbaadullee hojjechuu ka barbaadullee isa jedhee uummanni ni gaafate. Gaafa uummanni gaafate uummanni sun akka hireen isaa qajeeltee akka inni barbaadutti murtaa'u ittisa kennuun sirra jira jechaadha. So Oromoon humna uummataaf ittisa kennu horachuudha kan isii barbaachisu. Humna uummata ittisa kennu gaafa horanne lafa nuti barbaanne kana mayyuu lafa Oromoon barbaaddu Oromoon irra jirtu mara ittisa santu tiksa jechaadha. Ittisa sana otoo hin tiksin akkanumaan callisneetumaan yoo haasofnellee baay'ee gatii guddaan qabaatu ta'a. Garuu akka akeekaatitti akka yaadaatitti lafti Oromoo ka weerara Abisiiniyaatiin qabame martu biyya Oromooti. Kanaafuu Oromiyaa wala barbaadi jechuun baay'inni lafti Oromoo ka weerara Abisiiniyaatiin qabame martu Oromiyaa tahee bulaa jechaadha. Kan achiin boodallee jarri Oromoo addaan kukkutuudhaaf jecha akka Oromoon walii hin galle jecha uummatoota ollaa keenya jiranitti waliin nu buusuuf jecha har'allee ka deemaa jiru jechaadha. Argaa jirta akka amma deemaa jirutti Harargee addaan kukkutanii magaalaa Jijjigaa otoo nafin
Dirdaawan otoo nafin baala keessa daangaalee otoo nafin boorana keessa waan ta'aa jiru argaa jirta jechaadha. Alaabaa irra dhaabatanii akka uummanni irratti bashannanuu fi Oromoon immoo akka isatti dararamtu taasifamaa jira jechaadha. Warra kanatti warra uummatootaatti wanni ta'aa jiru kun nuufis walitti buusuudhaaf deemamaa jira. Eeggadhaa jedhannee itti himuun barbaachisaadha. Akka uummataatti garuu iyyuu kun martuu biyya keenya. Naaliif humnaan impaayiritti Itoophiyaatti Oromoo addaan ciccirudhaaf laaffisuudhaaf biyya keenya cicciree Oromoof kennaa jira waan ta'eef biyyi Oromoodhaa gaafa Oromoon humna horate marti nuun dachaatii hin deebiti takkittiin isitu alatti hafuu hin dandeettu. Uummanni tokko gaafa humna qabaate waan addunyaa kanarra jiru laal the reality on the world gaafa humna qabaate nama biraa isa kadhata malee inni nama hin kadhatu. Oromoon har'a kadhattuu ta'ee jiraataa jira biyya ofiit irratti. Somaalee maalumaaf rabbumaa jedhi nu dhiisi. Daangaa keenya seenii maaloo. Amaara daangaan keenya maaloo. Tigree maaloo. Guraagee maaloo. Kuni laafina keenya irraa. Laafina keenya kana gaafa wayyeeffanne maaltu ta'a? Gaafa nuti jabaa ta'an namni martuun beekaa lafa Oromoo irraa akka saamee jiraataa jiru. Lafa Oromoo irra akka jiru. Akka haqan tahin ilmi namaa immoo keessa isaatitti haqa waan beekuuf gaafa haqa keetiin falmattee humna qabaachuu kan kee beeke si kadhata jechaadha. Nuuni har'a nama kadhannu kun Oromoo dhugaa keessanii. Humna hin qabdanii dhugaa keessanii isinirra balleessine irraa lafa keessan saamne irraa isin cunqursine irraa hegeree keessanii akkana goone irraa hegereedhaaf garuu nuti isin wajji nagaa jiraachuu barbaanna qabeenya horanne irraa biyya keessanirra jirraa ollaa keenya ollaa nagaa waliin taanu fedha jedhee ka kadhatu nama biraati. Because uummanni gaafa jabaa ta'e biyya ofii tiksuu dhiisee nama kadhataan oolu akka amma nutaanu kana jechaadha. Namni biraa amma Oromoo kana yoo ilaalte nama biraatti lafa Oromoo fudhanna jedhee gaafa lafa Oromootti gama malee Oromoon biyya ofii difendi godha jedhee hin dubbatu. Wallagga kaamaaraati yoo jedhanii lakki miti jedhee Oromoo falmu baay'ee nagartu. Wallo kaamaaraati yoo jedhanii lakki miti jedhee Oromoo falmu nagartu. Cinaaksan kaatu maalee yoo jedhanii lakki miti jedhee falmu baay'ee nagartu. Inni garuu lafa nama biraa falmaan jiru. Biyya isaa irratti gaafa falman inni callisee ta'a. Kun gadhaantummaa irraa madda. Sammuu gadhaantummaa kana keessaa gaafa baanu. Gaafa nuti humna jabaa qabaanne. No biyya kiyya irratti nam tokkollee dhiibbaa narra geessuu hin danda'u. Yoo dubbiin dubbii humnaa taate kunoo anis humna qabaa jechuu gaafa nuti dandeenye namni martunuyyuu Oromoo ni kadhata. Bu'aa isaatiif jecha. Maaliif? Qabeenyi guddaan naannoo san jiru. Humni guddaan humna namaa kan naannoo san jiru Oromoodha. So uummata guddaa haga naga'u kana wanni inni kadhattu isa taasise gurmaa'uu dhabuudha. Jaaramuu dhabuudha. Kaa'oo tokkoof hojii deemuu dadhabuudha. Gaafa nuti mirga keenya ofii murteeffachuudhaaf walii gallee gama tokkotti deebine namni martu 2018 yaadadhu. No one could stand against qeerroo hin qarroo. Qarroo tokkoyyuu humna tokko afoo dhaabbachuu hin danda'u ture. Gaasan ijoolleen Oromoodha alaabaa Oromoo malee waan biraa qabattee deeman ture. Alaabaa Itoophiyaadhaa fuutee sarratti hiitee tuffiidhaaf jibbaa qabsiiftu argisiifte jechuudha. Kan kana hundumaan nu galaafataa jiru. Akka nuti fuulduratti hin deemne kan nu godhu uummataa miti. Uummanni bal'aan qeerroo fi qarree san caalaa wanni inni mallattoo mul'isu hin jiru. They already showed what they want. Mul'isaniiran. Kana rakkoo ta'e ayyaanlallattoota ofii isaaniif yeroo gabaabatti aangoo dhufuu dandeenya jedhanii wareegama uummataa irraa jallatanii wareen karaa uummanni deemurraa jallatanii karaa biroo deeman. Ilis baargeen yoo warri wannaan iliitii walii galtee uumaa miti rakkoon martuun furamu warra jedhu. Ka furuu danda'u ka rakkoo kana furu uummata malee namoota hagoo miti. Namoota nuti hoggana jedhee ofii faarsuu miti, of dhaaduu miti. Uummanni Oromoo murteessaan uummata Oromooti jedhee namuu amanuu qaba jechaadha. Gaafa uummanni Oromoo ofii murteessu ofitti amanee uummata hooggantoota ofiillee qajeelfatee warra karaa sirriirra jiru immoo deeggaree uumni keenya jabaa ta'e wanni nu yaaddeessu kun martuu nuuni hafaa. Oromiyaan kiiloomeetira meeqa Oromiyaan maaliidha kan jedhu kuntu hafaa deema jechaadha. Because the Oromo can do whatever they want. Ofii isaaniitii dandeettii isaatiin mirga ofii deeffachuu haqa ofii deeffachuu dandeettii gahaa qabna waan ta'eef namni birootuyyuu akkamitti deeggarsa nuu taatan jedhee nu kadhata waan ta'eef akkamitti agartee nullee mirgi isin barbaaddan kana nu barbaanna akkamitti haqni kennallee deebi'a jedhee tumsaaf nu barbaada waan ta'eef rakkoon takkayyuu hin jiraattu jechuu barbaada. So bal'inni Oromiyaas isa amma kittillayyoon Tigreedha ka duraanuyyuu wanna jedhan kana ijaaran isii kan otoo hin tahin lafa uummanni Oromoo irra jiraatu lafa Abasiinaan humnaan saamte lafa achiin boodallee mootuu babal'ifannaa namoota birootiif dabarsanii kennan mara dabalataa jechaadha. It's very clear. Uummanni Oromoo ni beeka, warri saamellee ni beeka, lafti Oromoo akka saamamtetti hin haftuu jechuu barbaadeeti. So waliigalatti wanni Oromoodhaaf barbaachisu kaayoo qulqulluu biyya keenya barbaanna, biyya keenya dhabne, sirna keenya barbaanna, sirna keenya cabe, mootummaa keenya barbaanna, mootummaa keenya deebifanna, uummata bilisa ta'e barbaanna, kana hundumaa akka bakka hin ga'u danda'u uummata bilisa ta'e. Kana hunda kaamma jennu kana Oromiyaa deebisuudhaaf mootummaa birmaduu filachuudhaaf ka danda'u uummata. Warri qabsaa'u kan godhuu qabu maal uummata qaruudha. Uummata sammuu bilisa horachiisuudha. Akka namarratti hin hirkanne taasisuudha.
nama biraa kadhachuu dhiisuudha. Waa'ee hegeree Oromoo namni murteessu nama biraatiin self determination jecha bee anan murteeffata jechaadha. Faranjii miti kasii murteessu jechuudha. Amaaraa miti kasii murteessu jechuudha. Tigree miti kasii murteessu jechuudha. Somaalee miti kasii murteessu jechaadha. Ana self jechaan ana jecha anan murteeffata. Garuu immoo warri Oromoo gowwoomsuu barbaadan faranjii wajjin beeyta akkasitti haasofnee kunoo dippiloomaasiin kenna akkas tahee waanuma inni haasa'iyyuu garuu gadi baasanii akkasitti himan hin dhageettu. Mee ilaali amma gaafa obbo Leencoon uummata keenya joonjessaa ture Leencoon waa mara beekaa si'aayee keessa illee miseensa faranjii wajjin akkana godhee bilisummaa Oromoo fiduuf hin jedhanii isin dhaadheessan. Faranjiin pirootokoolii qabdi nama dhuunfaa akkanumaan calliftee waajjiratti waamtee wajjin haasoftu. Faranjiin ebalu maal inni maal hojjetaa maal beekaa maal danda'a maal buusuu danda'a maal fiduu danda'a jedhaniit qaama jaarame tokko wajji haasa'an malee individuals homata kan haasa'an. Ani yeroo baay'ee jaarmoota Oromoo kan adda addaa hoogganee jira. Saayimmoo Sivikii jaarmaa hawaasa keessa jiraadhee hoogganeera. OGF Global Oromiyaa Global Forum hoogganeera. Humna xixiqqaa barbaadan jirri. Humna ofii isaaniitii gara barbaadan ajajan. Akkuma diinni Oromoo caccabsee xixiqqeessee xixiqqaa kan ajajachuu danda'u. The colonialists do the same thing. Warri impaayera ijaaru kun gurguddaan kun martinuu iyyuu Itoophiyaa caccabdee barbaada. Why? Yoo isin caccabde yoo isin xixiqqoo taate akka barbaadde ajajachuu danda'a. Ka'am Oromoon ittiin gowwoomsituun Islaamatu Itoophiyaa keessa baay'eedha. Sababa Islaamaa agartee walabummaa Oromiyaan barbaadanii hin deeggarani faranjiin akkas jedhan kun kijiba kun. Kijiba warri Itoophiyaa keessatti uummata Oromoo tiksuu barbaadu olola isaan oofan dhugaa miti kun. Because ani akka hoogganaa hawaasatitti illee faranjii wajjin wal qunnameera haasa'eera. Hiriyoonni kiyya baay'ee jira warri waan kana beeku. Waanuma isin barbaadan himadhaa isin jedhan malee faranjiin waan ofii barbaadan qofa sitti himanii warra deemuu miti. Warri akkana haasa'u kun martuu warra uummata Oromoo burjaajessuu barbaadu. Yoo walabummaa yoo jennee yoo dikleer gooneeyyuu faranjiin isinirraan fudhattu akkasumaalee kana taana yoo walabummaa baaneeyyuu diktaatarrii baay'atee akka Eertiraa kana taana yookaan ammoo Oromoon gosaaf amantiidhaan wal gargaartee akka Suudaan kana wal gooti warri jedhu kun martuu warra uummata Oromoo burjaajessee impaayerettii keessatti tiksuu barbaadu warra kaa'oon isaanii faallaa qabsoo uummata Oromoo ta'e kuni fedhii faranjiitii miti fedhii uummata Oromootillee miti warra kijibatu ani dippiloomaasii akkasii wal argee jira akkana ta'ee jira ka jedhan kun hundumtuu sobduudha maaliif faranjiin humna gurmaa'e wajji haasofti malee nama dhuunfaa wajjin dhimma iyyuu hin qaban. Dhimma hin qaban waan takkayyuu. Yoo ta'e nama dhuunfaadhaa basaastuu godhuudhaaf itti fayyadaman. Basaastuu isaanii akka ta'u riippoortar jechaadha. Sama uummata ofii wanna jedhee waa'ee uummata ofii keessa jiru gabaasu. Garuu ammootu dippiloomaasii jedhanii akka sadarkaa dippiloomaasii nama dhuunfaa wajjin ilaasan because this is an institution mootummaadhaa beek. Mootummaan Ameerikaadhaa dameen qaamasa even isaan dhiisii nummaan kun nummaan warri jaarmaa xixiqqaa qabu kuni instituushinii akka qabaatte damee jaarmaa jira damee jaarmaatti waa'ee jaarmaa hojjetaa damee siyaasaa waan siyaasaa hojjetaa damee dippiloomaasii waan dippiloomaasii hojjeta malee namnummaan dhuunfaa akkanuma olii ka'ee yoo sitti dhufe jaarmanii kennanii kun inni keessummeessa mootummoonni addunyaa kun ammootu iyyuu nu caalaa humna hin qabanii tartiiba hin qabanii sirna hin qabanii warri gadi baheetiniin ani kun akkana dippiloomaasii hojjedheera jedhee dhuunfaadhaan olii deemu kun martuu hin kijiban ni soban. Uf dhaadhessuu barbaadan uf guddisuu barbaadan akkuma obboleen Canoo waggaa 25 guutuu uummata Oromoo mataa haasaa ba'e. Mataa ofiitiif importansii kennuu waan barbaadaniif kana haasa'an malee it is not a protocol of diplomacy. Diplomacy doesn't work that way. Humna jaarame humna gurmaa wajjin haasaa warri dippiloomaati. Kanaaf kana hundumayyuu waan hin jirre uumee warra haasa'u kana dhaggeeffachuu dhiisee Oromoon humna isaa gurmeeffatee murteessaan biyya kiyya irratti ani. Kaleessallee ofii murteeffadhe. Iyyaa dadhaboo ta'e bara qabsoo qeerroodhaa Obaamaan gaafa wayyaaneen filamte ji'a jahaan booda achi dhaqeet mootummaa kana humnaan namni buusuu barbaadu yoo ka jiraatu taate dura dhaabbannaa jedhe. Ijoolleen Oromoo ji'uma san keessatti lafaa kaate mootummaa ka inni tikse jedhe san dhukka irraa kaafte. Obaamaan jecha isaa sirreessuu irra ture jechaadha. Waan uummanni biyya sanii keessa barbaade hundumayyuu nuti deeggarra jechuudha jechaadha. Maaf akkas godhe? Waan Obaamaan nu deeggareef ijoolleen Oromoodhaa jijjiirama san fidde? No! Inni mootummaa tiksa jechaa ture. Wanni san godhe wareegama uummata Oromooti. Qaabsa uummata Oromooti. Hegereefillee waa'ee uummata Oromoo kan murteessu Oromoodha. Hegereefillee addunyaa irraa deeggarsanii barbaanne of course yaada keenya babal'ifannee akka addunyaan nu deeggartu. Garuu murteessaan yaada keenya irratti kan murteessu qabsoo keenya jechaadha. Kanaaf warri maqaa dippiloomaasiitiin fakkeessee Oromoo jilbiinfachiisuu barbaadullee akka jiraatu ta'e in kijibanii kijiba irraa fudhachuun namarra hin jiru. Qabsoo Oromootiif murteessaan saba Oromooti. Warri uummata Oromoo gaggeessullee ana bilisa si baasa jechuu otoo hin tahin uummata Oromoo situ bilisa of baasaa. Karaan bilisummaa immoo kana jedhee itti akeeku qaba. Because uummata bilisa of baasa malee humna darree humna xiqqoo wayiitiin miti. Humni sun wanni inni godhumaa inni uummata karaa qajeelaa itti garsiisa. Karaan qajeelli kana akkanatti gurmaa'e yoo gurmoofte humna taata. Humni kan keekutu immoo bilisummaa fida jechuu qaba malee ani hidhadheera
yookaan immoo ani gurmaa'eera kanaafuu yoonati waan uummataa murteessa jechuu hin danda'u jechaadha. Laal wanni hubatamuu qabu Oromoo keessatti baay'ee. Politics is about knowledge. Waa'ee beekumsaati. Beekumsi kun immoo afaaniin dubbachuudhaan dabara. Barreessuudhaan dabara. Qawween kan dhufu siyaasaadhaan booda. Jechuun yaada tokko kaayoo tokko saba barsiiftan kaayoo ati barbaaddu kana yeroo diinni kan kee akka inni milkoofne dhiibbaa sirratti godhu dhiibbaa san injifachuudhaaf waan inni qawwee fayyadamuuf you have to use arms too. So it's almost the last resort jechuudha. Gaafa mirga kan kee kabajamuu didu dhimma siyaasaa yaada qabdu san kaayoo kan kee uummata kan keetiif sirriitti ibsaa deemtan siyaasaa jechaan isa waan ta'eef. Waan wallaalummaa fi impaayiratiin sun agartee wallaalummaa irra hundoomtee deemtuuf qawwee qabachuun dirqama ta'e malee mirga hiree murteeffannaa murteessuudhaaf akkuma Iskootlaand keessatti deemu akkuma Kiubeek keessatti deemu akkuma naannoo biraatitti warra Awurooppaa keessatti deemu kana silaa karaa nagahaatiin uummanni keenya sagalee isaa kennee waan barbaadu murteeffachuu danda'a. Garuu wallaalummaa waan jirtuuf siyaasaan waan hin jirreef kijibaa fanna qofatu impaayiratii keessatti dagaagee waan ta'eef Oromoon dirqamee qawwee qabachuun dirqama ta'eera. So the first thing wanni nuti hojjechuu qabnu warri uummata Oromoo hoogganan keessattuyyuu warri jaarmoota Oromoo hoogganan wanni isaan hojjechuu qaban the first thing they have to do is liberating the mind. Sammuu bilisoomsuudha. Siyaasaa hojjechuudha. Siyaasaa. Waraanni deeggarsa siyaasaati. Yeroo humnaan akka siyaasaan kenkee kaayoon kenkee hin milkoofne godhuudhaaf sirratti roorrisan waraana si barbaachisa jechaadha. So an extension of politics. Oromoo irra biratti immoo riifarsi gochuu barbaada namni. Faallaa walii godhuu barbaada. Siyaasa qawwee qofa siyaasatti lakkaa'uu barbaada. No. Qawween siyaasaa miti. Qawween meeshaa siyaasaa yaada siyaasaa kaayoo siyaasaa ittiin fiixa baafachuuf ittiin hojjettu jechaadha. Akkuma meeshaalee biroo, akkuma diinagdeen meeshaa ta'e, akkuma humni namaa meeshaa ta'e, akkuma beekumsi meeshaa ta'e, qawween meeshaa. Qawween yoo beekumsi bira hin jiraatin you can kill each other. Qawwee beekii itti fayyadamuudhaaf kaayoo wahii kan itti fayyadamtu kan ittiin nama wal ajjeeftu sana iyyuu beekuu qabda jechaadha. Yookaan qawwee qabadheedhaaf an obboleessa kiyya hojjeese milkaa'e jechaa miti. So wanni namaa wajjin wal ajjeefnuuf du'a keenyaaf sababaa ta'uuf qawwee nu qabachiisu sirna sirra jiru siyaasaadha. Dhimmi siyaasaa duraan dursa sirritti uummata Oromoo himamuu qaba jechaadha. Kaayoon nuti qabsoofnuun kun bakka kana gahuudhaafi achi gahuu immoo diinni keenya waan dideef qawwee qabannee falmannee akkuma inni qawwee qabatee nu didu dhiibbaa irra gochuu waan nurra jiruuf jedhamee himamuu qaba tokko kan. Lammaffaa gaafa Oromiyaa walaba baate yoo uummanni Oromoo walabummaaf murteeffate akkuma addunyaa biraa addunyaa maraa humna waraanaa qabaattee biyya kan kee ittisuu qabda. Humna ittisaa qabaachuu sirra jira jechaadha. Daangaa biyya kee ittisuu qabda uummata kan kee ittisuu qabda. Kanaaf hidhannoon dirqama si barbaachisa. So wanni nuti qabsoofuuf waan guutuu waan Oromoon barbaaddu deeffachuu erga ta'e humni waraanaa Oromoodhaaf dirqiidha jechaadha. Biyya Oromoo deebifne eega ta'e lafa keenya tiksuun dura jira eega ta'e humni waraanaa jaalachuun yeroo nagahaallee yeroo waraanaallee qophooftee argamuu waan sirra jiruuf dirqama nu barbaachisa. So it is part of politics jechaadha. Because self-defense, territorial defense, integrity is a necessity. Uummata walaba ta'eef. Kanaaf ani wanni guddaa jabeessuu barbaadu maan warri uummata Oromoo hoogganu keessattuyyuu warri hidhatee uummata Oromoo hoogganu kaayoo siyaasaa sirritti qulqulleessee uummata ofii barsiisuu qaba. Lakkii diinni irratti beekaa diinni yoo dhagee akkana ta'a kan jedhu sun diinni duraanuu ni beeka. Diinni duraanuu lafa keenyatti caachaa wanni taa'uuf akka ati walabummaan qabaanneef akka ati bilisummaan qabaanneef akka ati mootummaan qabaanneef maal jalaa dhoksita waan inni beeku. Faranjiin immoo yoo ati waan barbaaddu himin yoo dubbatin namni kun waan barbaadu hin beeku waanuma nu barbaadu qofa natti himaa jira fedhiin isaa maal akka ta'e iyyuu hin beekamu jedhanii nama tuffatan jechaadha. So dhaamsi kiyya guddaan maalin warra fuuldura jiruuf warra uummata Oromoo hin hoogganna jedhuuf keessattuu warra hidhannoodhaan qabsaa'uuf kaayoo waraqaa irra barreeffame don't hide it expand it dhoksuu miti babal'isi uummata kan kee barsiisi babal'isi addunyaa barsiisi babal'isi sabaaf salmoota biroo barsiisi nuti mirga keenya kanaan mirga keenyaaf ni dhaabbanna warra mirga kanaaf qabsaa'u hundumaa ni deeggarra warra mirga keenyaaf hoo dhaabbatu immoo ofirraa deebisuun dirqama keenya kun haala addunyaati jedhanii barsiisuun barbaachisa malee sodaadhaan wannaa keessa galanii Itoophiyaachiin indattichaggar ka jedhu sun uummata akka Oromoodhaaf fiduun deemuu jechaadha. Intalti garaa laaftuu obboleessarra ulfoofte akka jedhan santaa jechaadha. So waggaa 50 guutuu waan duubatti nu deebise meeshama sanitti tooftama sanitti fayyadamne dhokataa dhoksaa bakki geennu jiru waan ta'eef uummata Oromootitti qulqulleessaa himaa deemuun akka malee barbaachisaadha. Uummata Oromoo wal faana hiriirsuun akkamitti danda'amaa akka jedhu kaafteerta. It's very simple. Uummanni Oromoo akka uummataatitti takka wal gargar baheen beeku dhugaa dubbachuudhaaf. Duratti siin jedheera. Harki 98 harki 99 gaafa abaawoon 91 biyya gale wal faana hiriiree abaawoo deeggaree
OPDO najisa jedhee abaare. Meeshaa diinaati jedhee abaare. So what's the problem? Uummata bira jira rakkoon jira? No. Warra uummata hooggana jedhutu iyyuu uummanni akka gama tokko hin deemne addaan qoqqooda. Maaliif ofii isaatii asume jira warra asume ammuma kana gaaruma lubbuudhaan jiru aangootti dhufee saamee warra diinaa wajjin waa hiradha warra jedhee yaadu jira. Warra akkasii kanatti uummata Oromoo akka inni gara tokko laalli gama tokkotti hin deemine gama tokkotti hin luuncoofne warra Oromoo hosteejii qabatee ittiin daldaluu barbaadu jira. Ka aangoo irra jirullee ka aangoo ala jirullee gargariin akkasichaadha. Oromoo tokkoomsuuf garuu it is very simple because uummanni yaada tokko qaba yaada wal fakkaatu qaba. Isaanummaan immoo warri akkasii yaadan kunuyyuu isaanumaafuu salphaa akka ta'u karaan laafa jira. Maa inni kun? Tokko keessatti warri aangootti dhufuu barbaadu yoo uummanni Oromoo bilisa hin ta'in yoo uummanni Oromoo sagalee sii kennuu hin danda'in bilisa yoo hin ta'in aangoo dhufuu hin dandeettu. Akkuma amma kunoo Mararaan fa'a Profeesar Mararaan fa'aati kafaawwan jechaadha. Yeroo 6-7 filannoo irratti hirmaatee garuu uummata akkaanuu hin galle kana ta'ichaadha. The whole life akkanumaan maqaa filannootiin achi keessa galmootee cacahuu dandeetta garuu jijjiiramni uummataaf fiddu hin jiru ofii kan keetillee akka nama dhuunfaatti illee wanta fiddu hin jiru. So kana ka godhuu danda'u maaliin uummata bilisa ta'e. Yoo uummanni kan kee qawwee irraa bilisa ta'e sodaa irraa bilisa ta'e humna isaa hacuucuu irraa bilisa ta'e si filuu danda'a. Yoo uummanni bilisa hin ta'in si filuu hin danda'u. Waan si filuu hin dandeenyeef inuma ceetaa inuma dorgomtaa addeen dammootu iyyuu kunoo deemee nama 10 qofa bakka buufanna jechuu irra gahee jechaadha. So filannoo kanaan booda I think Profeesar Mararaan yoo rabbi lubbuu rabbi umrii isaa hadheeressuuti yoo lubbuun jiraate hirmaachuu yoo waan danda'u natti fakkaatu umriinuyyuu baay'ee dulloomaa deema waan ta'eef akkasitti dulloomne yeroo hunda uummata keenya sobne kanuma gabrummaa irratti dheeressina moo lakki jijjiirama biraa finna yoo ka jennu taate jijjiirama fiduudhaaf akka uummanni Oromoo bilisoomu qabsaa'uudha wajjin warri bilisoo warri aangoo fedhullee jechuudha warri immoo walabummaa barbaadu san caalaadhaayyuu. Because walabummaan biyya tante restore godhuu waan ta'eef mootummaa uummanni kan kee qofti filatu fiduu waan ta'eef san caalaa qabsaa'uu qabda san caalaa uummata kan kee gurmeessuu qabda san caalaa birmadummaaf murannoon guddaan jiraachuu qabda jechaadha. So kanaaf Oromoo walii galchuudhaaf wanni sadi tartiibaan yoo ta'e baay'ee gaariidha. Tokko namni hundumtuu haala amma keessa jiru kana nuti uumanne kuni waan diinni uume fedhii keenyaan waan dhufee miti qabeenyi keenya diinaa wanni to'atamuu danda'eef namni keenya wanni hiyyummaa keessatti tikfamuu danda'eef wallaalummaa keessatti diinamuu danda'eef waan nuti uumanni waan ta'eef kanaaf waan uumanti kana ofirraa jijjiiruu qabna completely qusannaa takka malee isa ofirraa jijjiiruuf ammoo tokkummaa nu barbaachisa yoo humna qabaatiin yoo humna tokko hin ta'in jijjiiruu hin dandeenyu. Okay tokkoomuuf immootu yaada nu barbaachisa yaadni irratti tokkoomnu maal ta'uu qaba kan jedhu kun sabni Oromoo akka bilisoomu hojii qabsaa'uu irratti yaada san irratti xiyyeeffachuudha. Because yoo sabni Oromoo bilisoomin filatamuu hin dandeettu mirga murteeffannaas dhugoomsuu hin dandeettu. So sabni Oromoo ammoo akka bilisoomu gamtaadhaan qabsaa'uudhaaf mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo kabajuun ta duraati jechaadha. To the minimum. Kaayoo duratti jenne san walabummaa Oromiyaallee dhugoomsuudhaaf filachuudhaaf illee innillee cinaadhaan mirga hiree murteeffannaa waan ta'eef achirra gahuudhaaf saba bilisoomee ofii isaatii waan barbaade murteeffachuu danda'u. Argamsiisuudha jechaadha. Mirga hiree murteeffannaa uummata Oromootti amanuudha jechaadha. Namni mirga Oromoo mirga hiree murteeffannaatti amanne he is anti-democracy. Olaantummaa uummataan fudhatu jechaadha. Itoophiyaan achuma hin jirti waan ta'eef sukkaraan liqimsaa inni jedhu sun is dictatorship. Mirga uummataa fudhachuu diddaadha. Namni mirga uummataatti amanu dimokiraatii ta'a jedhee Itoophiyaa dimokiraataa jedhee namni yaadu yoo akka jiraatu ta'e sun danda'ama jedhee illee yaaduun impaayir dimokiraataa hin jiru addunyaa kanarra. Garuu immoo akkasii yaada yoo ta'e namni akkasii yaadu ta duraa wanni inni fudhachuu qabu mirgi hiree murteeffannaa uummata Oromoo haa mirkanaa'u. Erga mirgi uummata Oromoo mirkanaa'een booda sabichi murteessee lammii Itoophiyaa ta'a moo lammii Oromiyaa ta'a erga uummanni murteesseen booda qaama inni keessa jiraadhe isa jedhe saniif mootummaa filtachaadha. It's so simple. Yoo uummanni Oromoo walabummaa Oromiyaatiif murteeffate biyyi sun mootummaa isii barbaachisa waan ta'eef biyyi walaboomte tun jecha mootummaa filtachaa achirratti walaa dorgoman. Anatu dura taana pirezidantii taana maal ta'a jennee walaa dorgoman. Garuu dura uummanni haa bilisoomu uummanni haa murteeffatu. Lammii biyya kamii akka ta'e. Yoo immoo uummanni Oromoo ani impaayera Itoophiyaa kunnaa taa'itti kufa jedhe achirrattis mootummaa ta'uudhaaf haa dorgoman. Gaafa kanallee waan uummanni bilisa ta'eef warra abbaa barbaade san dorgommiidhaan haa filu. Amma priority order waan dursuu dhiifneet waan faallaa jiru irratti wal dhabaa jirra jechaadha. Akka wal dhabbiin kun xiqqaatu maal godhuu qabna? Haalli akka isa jirru kun kan uumanne miti. The empire is not the creation of the Oromo. Uummanni Oromoo ofii isaati jijjiiree uf saamsisee wallaalummaa keessatti uf hin tiksine nama biraa ijaare beekumsa isaa maalummaa isaa seenaa isaa warri balleesse warra birooti. Haalli kun nuun hin malu. Hin diignaa haala kana diignaa irra walii galuu. Lammaffaa uummanni Oromoo kana diigee bilisa ta'ee ofii haa murteeffatu irra walii galuu.
So kan bakka kana ga'uuf humna taanaa irra walii gallu ummanni akka murteeffatu godhu eega ummanni murteeffateen booda mootummaa isaa ummata bilisoomee kana fiduudhaaf qabsaa'uudha. Tartiiba kana jijjiiramee burjaajiin hawaasa keenya keessa seenee darreen marti nutti taphataa jirti. So kanaafi faana wajji walii tumsinaa, TPLF wajji tumsinaa, maalii wajji Eertiraaf ergamnaa, Ijiptiif ergamnaa jechuudhaan dura jechaadha. Abbaa fedhe iyyuu haa ta'u, ergamuun illee haa ta'u walii tumsinaa iyyuu haa jedhu namni mee fakkeenyumaaf. Abbaa barbaanne wajji walii tumsuun mirga kenna waan ta'eef. Garuu the first career condition we do what we want, not what somebody else wants. Waan ofii barbaanne godhannaa irratti murteeffachuun daangaa malee barbaachisaadha. So waamichi kiyya maaliin keessatti warra maqaa uummata Oromootiin diinaaf ergaman ka aangoo qabatanii aangoo irra jiran ka ammootu Minilikiin boollaa baasanii halkanii guyyaa faarsan ka siidaa isaa ijaaran ka uummata Oromoo keessatti gadaantummaa habaqaaluudhaaf halkanii guyyaa tattaafatan warri qawwee qabatee uummata keenya irra duulu dhaabbadhaa kun sirrii miti. Impaayirri martuu diigameera. Impaayirri Itoophiyaa illee ni diigamti. Sababa impaayira diigamuu uummata keessan keessatti seenaa tuffatamaa, seenaa jibbamaa, balfamaa hin hojjetinaa. Uummata keessan hin cunqursinaa, hin ajjeesinaa, hin buqqisinaa, dhaabbadhaa jechuun ni barbaada tokko. Keessattuu mootuu warruma isaan ergatan, warri aangoo qabu, warri siviilidhaa, warri kan ergatan, wattaaddaroonni Oromoo, poolisoonni Oromoo, maqaan Oromoo qabdan yookaan immoo gaachana sirnaa jedhanii warri gubbaa taa'e isin ergatu. Isintu ganda keessa deemee obboleeyyan keessan dararaa jira waan ta'eef ummata keessan obboleeyyan keessan dararuurraa dhaabbadhaa dandeettan humna san fonqolchaa kaasaa achirraa ari'aa yoo dandeettiif onnee qabaattan saban fixinaa ummata siviiliin cunqursinaa warri bulchiinsa keessatti hirmaattan yeroo arganne irraa amma yeroon kun kakaleessa Tigreen saamaa turte nus saamuun nurra jettanii ummata keessan hin saaminaa. Sabni kun wanni isin barsiifateef ofii isaatii beela bulee sabbata isaa hiikkatee wanni isin barsiifateef akka saamtaniif miti akka isa tajaajiltaniif. Har'a garuu maqaa barnootaatiin baranne jechuudhaan waajjira adda addaa keessa caacoftanii caffee Oromiyaa keessa hidhatanii warri uummata Oromoo diigdan, warri Oromoo saamtan, warri Oromoo buqqisaa jirtan dhaabbadhaa of gaafadhaa. Haati tiyya kanaaf na barsiifte, abbaan kan koo kanaaf na barsiise. Ani wanni uummata kiyyaa hojjechuun naan malee kanaa jedhaa dhaabbadhaa of gaafadhaa. Uummata keessan hin buqqisinaa, uummata keessa waliin nyaachisinaa, walitti hin buusinaa. Mootummaan kun ni bada. Kakaleessaa badee jira kunillee ni bada. Mootummaa baduuf jetta uummata keessan hin balleessina. Uummanni Oromoo waggaa 1000 jiraachuuf deemaa addunyaan tun jirtu. Garuu umrii gabaabaadhaaf jecha seenaa keenyas hin xureessina, seenaa keenyas hin balleessina, uummata keessanis hin balleessina. Warra falmitoota, warra moomoo, warra kittillayyoo kana falmu. Mootummaan amma jiru kun Minilikiin akka bakka bu'ee deemaa jiru nutti himee jira dhoksaa takka malee. Boolla keessaa kaasee jira, artificial intelligence hojjetee ani ilma kiyyati jedhee jira, kakatee jira, sirna kaleessaa deebisa jedhee jira, haata dhiyyataan ante jedhee abiyyoota akka iyyootoon dhoksii nutti maara. Warra walabummaadhaaf qabsaa'u, warra bilisummaadhaaf qabsaa'u, warra mirga uummataatiif qabsaa'u akka maal jedhe dhiyeenna kan amma akka injiraanii lafa buufnee hunduma siituu faffacaafna jedheera amma duras mataa isin bobboruksana jedheera. Kanaafuu mirga uummata Oromoo kabajuun deemu, mirga nama haqa dubbatu kabajuun deemu argaa jirtan. Eega dubbiin kana ta'e waan hin jirre waan ofiiyyuu badaa deemaa jiru seenaa addunyaa irra hin jirre ka impaayera tiksinaa kan ofirraa dhiisaati warri keessattuu impaayera tiksina jedhu kunniin jechuudha. Burjaajii dhiisaa Oromoo keessaa baatanii ganda namaa irra deemu dubbataa abroonnatiif haa ta'u akka Profeesar Iskeel dhiibama guddaa naa godhiiti maqaa namaallee kaasuun kiyya baay'ee natti hin tolu. Garuu ammoo achumattuu iyyuu tuffiirraa kan ka'e maqaadhaaf isa Profeesara dura taa'aniif itti aananillee jara inni ammootu ergamtuu jaraa ta'ee dubbataa jaraa ta'e olii gaddeemaa. Sun isinillee immoo obboleessa kiyya. Kabajaa guddaa si qaba akka nama tokkootitti. Oromoo waan taateef. Waan tahaa jiruuf otoo hin taane waan Oromoo taateef. Oromoo ta'uu kan keetiin ofillee kabaji. Uummata keellee kabachiisi. Waanuma afaan amaaraa akka tokko dubbannuuf diina jala deemne meeshaa namaa ta'uun sirrii waan hin taaneef. Keessaa galaa. As galaa. Uummata keessan as deebi'a. Uummata keenya gurmeessuu ni danda'ama. Uummanni kun gurmaa'uudhaaf qophiidha. Oromoon haa jaaramu. Gama tokkotti haa deebinu. Dhiibbaa goonee diina maraa ofirraa haa kaafnu. We don't need any other ilaalamma otoo jijjiirama finneeyyuu biyya san keessatti beeki waan amma Oromoon godhuu deemtu beekta warri akkasii kunniin ganaa nutti affeeruu deeman biyya keenya irratti akkuma bara 91 ganaa afaan ofaa nutti affeeruu deeman. We don't want it. Nuti fi keenya murteeffachuu dandeenya biyyiin achirra ariine. So kanaaf waamicha guddaan ni godhu warri mootummaa kana falmaa jirtanillee ganda mana Oromoo dachaa Oromoo keessa gurmaa yaada bilisummaatiin koottaa yaada impaayera tiksuun haa hadhaa'ullee fudhadhaa warra jedhu kan jecha kana ofirraa dhiisa. Saka murteessu saba Oromooti. Uummanni Oromoo dandeettii gahumsa qaba. Isarratti wajji dumdoonne haa gurmoofnu saba keenya haa jaarru dhugaa dubbachuudhaaf yoo Oromoon gama tokko deebi'ee ooradii amma dura argineerra qeerroof qarreen Oromoodha abbaa barbaadde waan barbaadde godhuu akka dandeettu argineerra. Har'a immoo san caalaa laafaadha mootummaa burjaajooftee naannoo agartee Finfinnee qofatti dachaate tana
Oromoo yoo tikaate torban lama caalaan bulchitu. 2 weeks maximum. Torban tokko iyyuu isa gahichaadha. Warri kun martuu warri fincaa'ee karatti deebi'u yookaan immoo achirraa ka'uu danda'u. Kanaaf uf burjaajeessuu saba keenya burjaajeessuu addaan qoqqooduu diinaaf ergamuu diina jala deemuu dhiifne gama tokkotti dachaane akka sabni Oromoo humna jabaa qabaatee wal ta'ee gama tokko deemu warri addaan faffaca'insa kana keessatti gumaachaa jirtan martuu dhaabbadhaati. Gama tokkotti deemine dhiibbaa diina irratti haa goonu jechuu barbaada. In danda'ama wanni hin danda'amne hin jiru. Sabni gabroomee akka kennaa martinuyyuu qabsoodhaan keessaa bahee bilisummaatti gahee keessattuu mootuyyuu warri hidhattanii biyya keessatti qabsaa'aa jirtan kaayoo xaliila qabsooftaniif kan lafeen keessan itti caccabuuf kan dhiigni keessan itti cabuuf kan ijoolleen xixiqqoon waggaa 18 ijoollee waggaa 19 20 isin hordoftee isin jala deemaa jirtu karaa qulqulluu uummatatti argisiisuu ijoolletti argisiisuu malee akkuma kaleessa akkuma gartee afaan dhadhaa dibatanii al tokko waa'ee Itoophiyaa haasaan al tokko waa'ee Oromiyaa haasaan burjaajiin akkanii kun dhaabbatee qulqullinaan akka Oromoo wajji deemu amantii guddaa akka inni horatu akkuma amma jaalalaan waggaa 7 tana keessatti waan tahaa ture yoo dhugaadhaan yeroodhaan addaan fuunee laalle mallattoo ni garra jechaadha. Waggaa 3 dura haala akkamii keessa turre waggaa 2 dura akkamii keessa turre waggaa 3 dura haala akkamii keessa turre har'a immoo maalirra jira kan jedhu mallattoolee jabeennaa fi hanqinnaallee arguu dandeenya jechaadha. Mallattoolee gara jabeennaatti nu geessu irratti xiyyeeffachuudhaan akka sabni keenya humna jabaa ta'u humna of duuban deemine ta'u ka diinagdeen of danda'e ka hidhannoodhaan of danda'e akka ta'u karaa qulqulluu irratti uummata akeekaa deemuu yaala lidatuun Jamaaliin caalaa fira qabsoo Oromoo ta'uu hin danda'u. Baay'ee wanni nama ajaa'ibu ka Oromoo kana namni mirga uummata Oromoo falmu ka dura dhaabbatu martuu diina Oromooti jedheera. Beekamaadhaa ifaan ifatti warri faannoodhaa galma abbaa keenyaa gaallaa qabatee jira biyyi kana baananii jechaadha isuma uummata Oromoo fixu kana. Isa kana achi keessaa baafnee nuti itti galuu qabaa jedhaniit deemaa jiranii warri isaan yaada isaanii deeggaruuf hin deeggarrellee kanumaaf akka deeman baay'ee ifaadha. Watakkaa kun waa shakkii qabuu miti. So Oromoo keessatti diina inni akka fuuldura jiru kana dhoksaa isaa wajjin walii tumsa jechaa isaa wajjin firoo argachuu barbaada jechaa Oromoo facaasuun sirrii miti jechaadha tooftaa dogoggora. Kaayoo fi tooftaa addaan wallaaluu jechaan tokko kana. Kaayoon deemaniif diina kaayoo kee falmu wajji tumsaa akka tooftaatitti fira kan kee kan mootuyyuu kaayootti deemtuuf wajjiin aboo karaan qajeelaa karaan qulqulluun kana jedhu wajjiin wallooluun sirra hin jiru jechaadha. Sun doofummaadha. Waan diinni barbaadu waan diinni sirra hajamu hojjechuu jechaadha. Fedhiima kan keetiin kaka'umsa kan keetiin waan doofummaan jiruuf waan wallaalummaan jiruuf hubannaan gahaa waan hin jirreef humna diinaa ta'uudhaaf uf qopheessuu jechaadha. That's ignorance of the worst kind. Tokko kana kun sirraa'uu qaba akkasitti yaaduun qajeela jedhee yaaduun. Even Oromoo keessattuu tartiibaan kaa'achuu qabda. Kadiinaan nuun ala jiru qofa miti. Oromoo keessattuu laal amma Oromoo keessa akka tartiibni qabsoodhaa qajeelatti qulqullummaan hin jirre waan si akeeku baay'ee sitti lakkaa'uu danda'an. Oromoo keessayyuu wobooma kana abaa'oo woboo bara 2018 namoota irratti duulaa ture jira. Tunniin ergamtu wayyaaneeti. Jaratu helikopterii kennee fi maal kennee fi sanii balatti turte malee wanna iyyuu miti warra qabsaa miti. Balleessuu qabnaa mootummaa wajjin wal taanee amma booda humni hidhate Oromoon barbaachisu bilisummaan dhufteerti jedhee warra deemaa ture jira. Yaada isaanii jijjiiratanii woboo deeggaruu taanaan rakkoo qabu. Har'a immoo warra santu waliin mariinii isaantu waltajjii marii qopheessa amma baa'oo woboodhaaf. Nan beeka argaa jira. Okay yoo yaada jijjiiratanii kaayoon abaa'oo woboo sirriidhaa kaleessa dogoggorree irraa karaa haqaa irra jirtu dogoggora keenya irraa sirreeffamnee irraa har'a irraa jalqabnee nuti deeggara qofa iyyuu miseensa taanaa jedhanii amananii fudhatanii gara deebi'an is the right thing because injifachuu jechaan nama duraan hin sibira hin jirre irra yaada isaa jijjiirsiftee gara kan kee fidachuu jechaadha. Abiyyiin yoo sana amansiifni akkas goonee waan rakkoon qabu. Garuu immoo namicha yaaduma kaleessaa qabatee deemu. Kawwata akka jijjiiraman fedhin kaasitti hadhaa'ullee akkana ta'e namaan jedhu wajjin isa wajji dhaabbattee nama mootu isa wajji qabsaa'aa bahe. Kasi falmaa bahe siif falmaa bahe. Ka diinagdee si dhangalaasaa bahe. Isa ofirra ariitee fanfansitee harcaasuun beekumsaa miti. Wallaalummaadha. Kuni wanni namatti agarsiisu maali? Karaa gabaabaa warri asumeen sun jedhu atillee ni abjottaa jecha agarsiisachaadha cinaadhaan. Karaa gabaabaa jarri asumeen sun jettu. Yoo akkas goone warri asumeen kun nu gargaaree achiin nu gahinnaa waan jedhu abdii qabda jechaadha. Karaan sun ammoo akka achiin si gahuu hin dandeenye wanni baay'een qoreen akka jirtu hubachuun barbaachisaadha. Humna qofa achiin nama gahaa jettee amanteerta san irratti xiyyeeffachuu barbaachisa jechaadha. Warra karaa haqaa irratti si tiiksu sababa san diinoomfachuu qajeela miti. So tartiiba qabaachuu qaba. Nummaan warrummaan hin qabsaa jedhu kunuyyuu
eenyutu qabsoo kiyyaaf tokkoffaa irratti lammaffaa irratti sadaffaa irratti murannoodhaan na bira dhaabbachuu danda'a na deeggaruu danda'a yaadaan na bira dhaabbachuu danda'a uummata keenya dammaqsuu danda'a na gurmeessuu danda'a fedhii qaba itti amana ka itti amanu bee dubbiin this is about thinking sammuu ilma namaati ka waan nama hojjechiisu namni waan yaadu hojjeta warri akkasii yaadu waan akkana amanu eenyuun ka milkiidhaaf naa tolu jetteeti malee karaa irraa mucucaattee diinaa wajji walii tumsuudhaaf fira kan ofirraan ariitu jechaadha dogoggora guddaadha wanni akkasii kunniin mallattooleen kunniin ni mul'atan homayyuu immoo bakka hin ga'u fiixan ga'u maaliif warri sunniin sitti daldalachuu barbaadan malee si akka gaachanaatti ufafoo qabanii deemuu barbaadan malee dhugaadhaan akkasi milkooftu waan barbaadaniif miti because they have got a different ideology and different goal si kana meeshama godhachuu barbaadan akka ati dhiibbaa godhuu dandeettu waan beekaniif waan hidhatte waan beekaniif maqaan kan kee akka ol ka'e waan beekaniif maqaa keessanitti fayyadamanii imeejii ofii tolfachuudhaaf badii kaleessa godhanirraa illee haga tokkoof qulqulleessuudhaaf fakkeessuuf godhan malee qabsoo uummataa deeggaruudhaaf godhaa hin jiran otoo san tahe ummata oromoo keessatti deebanii ummata oromoo gurmeessan otoo san tahe kaayaatu qabsootuuf dhaadheessan san akka isiin ummata biratti fudhatamtu godhan miidiyaati qabdu irratti dhiyaatan hin dubbatan ummata kakaasan wanni isaan barbaadan garuu kana waan hin taane diina jala deemanii bakka diinaa oolan miidiyaa oromooti irratti hin dhiyaatan ummata ofiin kakaasan kaa'aa ummata hin barsiisan sababa maalinni wanni itti jala deemtu wanni itti jara kana jala deemtu jechuudha kun dogoggora tooftaa sirrii miti hanqina guddaadha waan sirreeffamuu qabu keessaa jechaadha so kanaafi walumaa galatti ani haa cuunfu duratti oromoos cuunfu yaaleera oromoon milkaa'uudhaaf karaan gabaabaan is simple very simple nuti ofitti ulfeesse malee akkuma duratti jedhe haalli keessa jirru kun kan nuti uumannee miti achi keessaa bahuu murteeffachuu lama gamtaadhaan qabsaynu malee bakka san keessaa achi keessaa bahuun ni ulfaata waan ta'eef gamsaan qabsaa'u wanni qabsoofnu ammoo sabamaansaa uummata oromoo bilisoomuu malee milkiin waan hin dhufneef abbaan fedhe akka fedhe haa bololu yoo dide diinatti galee diinaa hojjas qabsaa yoo taate malee filannoon biroo waan hin jirreef bilisummaa saba oromootiif hojii qabsaa'u sadi afuraffaa uummanni oromoo mirgi hiree murteeffannaa akka inni fiixa bahu itti amanuun mirga oromoo fiixa baasuuf mirga hiree murteeffannaa san fiixa baafna jennee walii galuu wachi booda shanaffaan gaafa uummanni oromoo murteeffate dandeettii yoo qabaate namuu jechaadha beekumsa ofitti fayyadamee siyaasaa biyya bulchiinsaa irratti hirmaachuuf filannoodhaaf dorgomu ka achi dura jiru martu filannoon martu wata akka fiduu hin danda'u because uummanni oromoo bilisa waan hin tahiniif nama filuu hin qabu hin danda'u eenyuun fila amma daawudii fi mararaan faati argaa jirra miti waan nageenni hin jirreef waan maaliin hin jirreef filannootti hirmaachuu hin dandeenyu kun 30 kenninaa jedhe why is this happening uummanni oromoo bilisa hin tahe waan hin tahiniif isaan filuu hin danda'u qawweedhaan irratti ikfamaa jira okay waggaa 5 boodallee kanuma ta'a waggaa 10 boodallee kanuma ta'a nuti kanuma lafa dhiitaa walla moo akka uummanni keenya bilisoomu qabsoofna so uummanni akka bilisoomu gamtaa wajji qabsaa'u akka inni murteeffachuu danda'u gochuu gaafa uummanni keenya bilisoomee ofii murteeffate mootummaa haqa qabeessa jechaadha ka dhugaa ka uummanni oromoo filatu san keessatti dorgomuudha achi dura filannoof dorgomnanni jedhu kun martinuyyuu hin milkeessu homaan fidu garuu namni eksersaasii godhuun mirga isaatii homaa godhuu hin dandeettu so warri karaa nagaatiin qabsoona jedhu warri akkanaa shaakalu kuni qabsoo karaa nagaa akkaataan itti qabsaa'an metodolojii ka addunyaan qorattee lafa keetti baay'ee jira kumaatamaan warra akka gaandii fa'aa jechaadha warra akka gaandii ingiliisii galee ingiliizii nama miliyoona 2.5 uummata warra indiyaatu sooljarii godhattee waraana godhattee akkuma oromoo waraana godhatanii ajajan kana ajajaa turte garuu waraana san guutuu ka isiin ijaaratte san guutuu ka ingiliizillee dabalee ka indiyaa keessaallee ka uummata san keessaa ijaaratte guutuu karaa nagaatu irra qabsanii balleessaniiran hin danda'ama sunis garuu maal barbaada onnachuu barbaada one of the philosophy of gaandiin philosophy ittiin milkaa'insa keessaa dararamne mootummaa salphifnaadha dararamne jechuun maaliin akka mootummaan nu dararu goone mootummaan gabroonfataan jechaadha mootummaan akka nama dararu addunyaatti garsiifne addunyaan akka nu wajji dhaabbattu goona dhugaa kenna yoo san argachuu dandeenyaadha daasanii badiidus wiisin oromoo warra karaa nagaatiin qabsoofna jedhu kun nam tokkichi dararaaf qophaa'aa akkasitti qophaa'ee mootummaa cubbamaa saaxiluudhaaf qophiidha hin jiru so karaa nagaatiin hin qabsoofne jedhu kun uf sobaaranii uummatallee sobaa jiranii homaa fiduun deemu haa yaalani garuu aniin abaaruun hin xiqqeessuun warri godhu amma fakkeenyaaf koloneel gammachuu ayyaana baay'ee dubbataara sirriidha kuni warri karaa nagaatiin qabsaa'ullee really yoo of kenneetiin hin qabsaate akkuma amma Scotland duratti kaafne irra Cuba keessa kaafne irra
ummanni Oromoo mirga hiree murteeffannaa isaa kabajamuu fi qaba hojiirra ooluu qaba. Sadarkaa addunyaatitti United Nations mirga kana kennaa fi Empaayeeritti Itoophiyaa illee konstituushinii har'a qabduyyuu artikil 39 mirga kana ni kennaa fi kanaafuu mirgi uummata Oromoo kabajamuu qaba jedhanii yoo qabsaan ta'e sirriidha waan akka badii takka hin qabu. Yoo humni nu laafeera humna gahaa hin qabnu dadhabneerra umriin kennallee baay'ee deemeera karaa kanatu fala jedhanii yaadan tahe they have to articulate and tell the people nuti ka qabsoofnuuf qabnaa bilisummaan uummata Oromoo argamtu malee hin danda'amu jechuu himuu qabanii an san irratti falmiin qabu waan takkayyuu garuu yoo harka maratanii taa'anii achuma taa'anii waan takka hin goone ta'e uummata agartee shakkii keessa galchan ta'e qabsoon Oromootu akkuma waan lafarraa dhabamteetitti diinni nurratti garmaama ta'e sun sirrii miti. So kanaafi namu akka uummanni Oromoo bilisoomu gamtaan qabsoo'uun ni danda'ama. Ganda jala deemuu haa dhiifnu ofii keenya bakka takkatti haa gurmoofnu kaayoo xaliila ta'e lamatuu qofa jira yoo danda'ame talammataa asirratti waanuma bushoofte takkittumayyuu jedhaanii walabummaa Oromiyaatiif namni mattuu irratti walii haa galu yoo san irratti walii galuu dadhabne Itoophiyaa ta duraanuu lafa jirtu humnaan isin irratti isin agachuu dhiisanii sabni Oromoo haa murteessu haa jedhanii jaraa wajjin illee walii galee hojjechuu dandeenya tokkummaan Oromoo karaa saniin dhufuu danda'a tokkummaan immoo namni Oromoo danda'u hin jiru. Beekni keenya hegereen akkitti ufulaaluu qabnu tokkummaan daangaa malee nu barbaachisa tokkummaan diina irraa dhuftu hin jirtu tokkummaan immoo kaayoo barbaachisa yaada barbaachisa yaada nu tokkoomsu kan uummata Oromoo milkii irra geessu irratti haa hundoofnu achii gaafa nuti tokko taanee gama tokkotti luucoofne humni Oromoo danda'u hin jiru argisiifne irra as duras waggaa 2 3 dura jiru 4 dura jiru argisiifne irra and it will happen again. Suni ni dhufa yeroon isaa ni dhufa waan takkayyuu waan hin hafne an shakkii takkayyuu hin qabu san irratti haa xiyyeeffannu warri wajji qabsooftan warri jaarmaa tokko keessa turtan warri jaarmaa tokko keessa jirtan ofii keessanii jaarmaa adda faffacaaftanii wal falmuu dhiisaati bakka takkatti uummanni Oromoo gurmaahu aangoon nama maraayyuun geetti boru ganama gaafa uummanni keenya milkaa'e there is enough. Harki caalaan namaa akka biyya alaa jiru kun ammoo biyyattuu hin galu waan ta'eef warri biyya keessa jirtan warra biyya alaatti waan godhe jettanii hin sodaatina yoo akka sodaan akkasii jiraate. Injiru namni achi galee isin dararuuf deemu karaafuuyyuu uummanni Oromoo akka gurmaahu carraa banaa ol guddisaa akka karaa uummata gurmeessuu danda'u irratti xiyyeeffadha. Hiriyyummaadhaan waan xixiqqoodhaan waliin faffacaasinaa keessattuu immoo diinaaf tumsuuf jecha yaadan ta'an irra akka hin deemnee kanuma dhaamaa fayyaatti ulfaadha.